situ raqee adda qabeetti kenna dhiifama godhaati waan itti kennite kana situ raqee isin gudenne situ raqee laa'oo kan keeti jedhee itti kenne nagaa abbaa fayyaa sotoo deemte adda qabdee fi laa kunuu kan keeti akka feete godhoo kan bishaan itti waraabbadhu yookaan akka itti nyaadhu yookaan biddeen itti tolfadhu kan jedhesi namni kun dirqin miila kee mukatti siniine jechuudha. Sigalee dirqama isaa baate kun dhiisuun qabu utuma dhiiseen tuffatama gurbaan dhiisuun qabu dirqama isaa baate jechuudha. Achi booda immoo na fuuchuu qabaa dirqamaa yoo jette balaa hamtuudha kunis kiiloo keetii gaarii miti namummaa keetii gaarii miti dogoggorri sirratti raawwate kun dogoggora hamaa bira raawwatte jechuudha. Yoo dandeesse karaa jaalalaatiin si fuuchuu danda'a amansiifattee na fuudhi jechuudha. Durbummaa koo balleesse inshaallah lubbuu kee balleesse faayidaan qabu. Adeemsa dogoggorte jalqaba waan ta'eef mucaan kun dogoggoran qabu waan ta'eef durbummaa miti attaa daabboo kee maa bakka hin balleesse. Ifa manuu godhaa warras keessaa boyaa miira keessa jira urkinee dubbataa irra namni tokko kan booda waan hin jenne miira keessa gallee dubbataa jira jechuudha. Inshaallah maa daabboo kee bakka buqqisee hin balleessine maal si galee kanaaf kan naqee utuu mucaan kun dirqiin si gudeede mucaan hin gudeede jedhe utuu mucaan kun mana ijaazaa keessa manatti keessa teessu keessatti si gudeede jedhe utaalan gaafanne mucaan gadi butee makiinaa keessa afaan fuudhee deeme gudeede jedhe hin gaafan amma dirqamaan naa fuudhuu gaafa jette tokkoffaa kiiloo keetii baay'ee hamtuudha wanti kun naa fuudhu jechuun kee darajaa kee baay'ee gadi buusa dirqamaan naa fuudhu jechuun kiiloo kee baay'ee nama keessaa gadi buusa. Sigalee ennaan isi xabbasu sana akkuma taate mana dalagaa kee galtee si gateera gataa miti sirratti dalageera miti sabbataan lamuura bidduu kottu waan akkanaan deebisin jettee obsa bireessitee bishaan qabbanaa dhuddee mana madaamii keessa galtee habiibti. Sigalee icciititti dhoffattee balaa kan rabbi turatti fide kiriinni wayii dhattee abbaa giddiitti dawwalattee olfamte ta'e abbaa giddii yookaan faarmaasiin jira achi dirree yaadiin keessa. Sigalee kiriinni wayii gixximitti gootee rabbi balaa kanatti fide lafa naquun qabu dhiira abaaramaa natti fide shawwadame isii kana Kituma godheen ta'a lamii nama mudatu jettee gara dalagaa keetii deebuu danda'uudha qabda. Sigalee kiniini maal godhama gaa? Dhatteetti kennitee amma xuriin natti dhufuu dhiiseera ulfaa'eera amma jettu kanarra rabbitu balaa kana natti fide. Abbaa giddii lakkoofsa isaa fudhee qirincaafiin isaa suudii jira. Suudii keessaa faarmaasiin eessa kiniiniin akkam jedhee hiriyoota gaafatamee sigalee kiniinni kee liqimsitee gara dalagaa keetii deemuu qabdaa jechuudha. Mucaan kun si fuudhaa karaa nagaatiin. Na fuutaa karaa nagaatiin oo dandeessee amansiifattee oon isin fuudhu jedhee icciitii kee liqimsitee. Liqimsitee deemta malee dirqamaan na fuudhi yoo jette bultii siin ta'u. Dogoggorteetta waan ta'eef. Namni kun waadaanaa seenee sin fuudhanaan jedhee akka si faayidaan qabu. Dirqamaan si fuudhee bultii maalii ta'a geeftii ko? Ibidda qaadita malee azaaba gaduu qaadita malee. Dirqamaan ammoo si fuudhee akka azaaba si galcha malee. Birriin daladdaa shirkaa utuu namayyuu xiqqoo eenyu ta'e hayyee sin fuudhee inni kaasii godhatee si ijaazaa buusaa asii kan biraa xabbasaa birri kee jeejiyaan sirraa funaannataa jechuudha. Ati itti kennaa jirtan. Itti kennaa jirtan. Oqqabuu dadhabuudha. Dogoggorri roobsan as keessatti si xabbase amma roobsan maal si fagodhu jedhan na fuuchuu qabaa itti san dhiisu. Sin fuudhu an si fuudhaan jiru sin naa kenne situ an giddiis gudeenne situ raahamatanaa godhee sin fuudhuu jedhama fakkeenyaaf. Situ raahamatanaa godhee dirqama immoo fuuchuu qabdaa jennee qabne sittii namu finyuudhaan sittii namu akka jaalalaan hoon taane eenyuudhaan hin jiru jechuudha. Qabne sitti dhuun dandeenya. Kennite kottuuti bakka feete geessi yoo feete afaanitti na fincay yoo feete garaatti na fincay achi jettee kasotoo deeme si jechuudha. Site eeyyamameem nama kana. Namni kun dirqiin sin bunne bara. Waadaanaa gala jettu rabbinaa ajjeesuudha amma anuu utuu ijaazaa si buufachuu jedhe amma rabbinaa galu sin ganu jedhen si buufadha. Kunoo sin fuudha buraadha warraa kotaa taadhan si xabbasan siin jedhe anuu utuu ijaazaa si buufachuu jedhe seerumaa jechuudha. Kun karaa lamaan miidhamteeti miidhamtuu karaa lamaati. Keessatti maa inni tokkoffaa dirqamaan naa fuudhu jechuun cubbuudha. Hin bagamta hin miidhamta sin fayyadu si miidha malee abadan wallahi si miidha. Dirqamaan si fuudhee si miidha. Lammaffaa adeemsa jalqabaa kaaftee tokko sirrii hin deemne xiqqoo biyya rabaan waa gubaa sitti hammaatee kaafachuu dandeessa jechuudha. Sigalee hin waa obsuu barbaadaa itti baruu barbaadaa nama argisiisuu fiiguu irraa qusachuu qabdu. Lammaffaa bitaa mirgaa obsuu jaalallee qabdu jara jaruun keeyyuu cubbuudha. Amma jaalallee wayii qabda miti kan biraa baafattee sunumti cubbuudha. Si nyaataa jechuudha cubbuun. Amma gaa akkuma taatee jaalallee kee duraa sana shawwadattee turte jechuudha. Wallaalummaa si galaafate malee. Inni kun si xabbase miti abdoomoo abdiitti deebitee jechuudha. Bakka amma egaa si dhiifama naa godhe nan dogoggoreetti karaa biraa xabbasuudha. Maalis inni kun si shawwadee badeera waan ta'eef furmaanni kee maali? Furmaanni kee afaan kee walitti qabattee dhiisu. Roobsan kanaa nagaadhaan si fuudha na fuudha.
Simfuudhu riskii biraa barbaaddachuudha. Dirqiin si fuuchuuf hin qabu. Utuma dhufeen kanan gaafachuu roobsan hin fuutaa. Hin fuudhuu naan jedha miti. Dirqamaan wanta kana sin gudeenne bara. Situ adaraa rabbiin harkaa fuudhu oo jetteetti kennite bara. Adaraa seera adaraa geetteetti kennite sin gudeenne waan ta'eef. Isi gudeenne seera qaba. Utuu maani ke maali? Dalagiira kamirraa yoo gaattee dogoggorte sana rabbillee dhiibama gaafattee dogoggora kanallee nam mudatin jettee maqaa gurbichallee dhiiftee dirqamaan naafuu osoo hin taane jechuudha. Wanti dirqamaan si fuudhu jiru. Wanti si fuudhu jiru. Riskii kee kan biraa dogoggora kana na mudateera jettee. Sanii fi Euroop san bakka dhaqu tokko qabu na biraallee namni hambisu hin jiru. An lubbuun tiyya baay'inaan. Amma deebi'ee yoo ati dhaggeeffadhu Foozii yoo ati roobsanii fi ijji kee wal argaan ani afarsaami biyya kana keessatti lammaffaan daladhaan. Ati afarsaa ta'uu baaduu mataa naa baaduu minnee na gabbaan. Maaltu nageena? Yoo ijji keetii fi roobsan wal agarte ani dhaggeeffadhu kana booddee biyya kana hin jiraadhu fajjeeseen galaan qabritti wal agartan. Of ajjeesuu baatte ani arguu baadhee. Atis innis mataatiin dhaabbadhaa wanti naga'u hin jiru garuu lubbuun tiyya bahee jennaan roobsan viidiyoolee dalageera. Wanti naga'u hin jiru. Viidiyoo dalageetti akka seenaa ta'utti bakka ofirraa baatee dubbattee yoo lubbuun ta'ellee waa taate roobsanii itti gaafatama jalaa roobsan ta'uu hin danda'u. Takkaa namni roobsanii eeggatti naggeeffamee. Ragaan bakka lafa kaa'amee jira. Nuti si wajjin jirra amsire Foozii. Nama 10,000 irratti illee sila kanuman dubbadheen wallaahi. Warri koomenti humaa saree maaliin jedhina sareen siin caalte iyyuu hin jirtu. Don qooru. Sareen jira ati dhagaye ati waan barbaadillee taate dhagaye ati jaalalaan ilmi Oromoo dubrummaa sirraa balleesse rakkoon qabu jara Baangaalii gudeedaara warri koomenti isa rabsuun guutuu warra Paakistaaniif Baangaalii gudeedaara. Tusmee bakkee maqaan aannan kama ijoolleen Oromoo itti fayyadamte kalas. No, hin arrabsina. Baangaalii wayyaa akka Fooziin taate kana ta'uu obboleessa maal taateeti? Fooziin barbaadee maqaan isaa abdiidha jettee sila maqaan isaa abdiinaan jedhetti isa qoratu maatii qoratee naan isu. Meen qora hin gaafanna ilaa akka garaa isin nyaatu waan dhugaa gaafanna. Foozii. Mee amma fakkeenyaaf roobsan gaafa awwalaa bira dhayitu sun sittiin kalaa'uu sittiin fayyadamuu ni kaasi godhu malee qaamumaan silaala jedhee bira si fideemi. Ilaali miisajjiin jira laali miisajjii waraabessi erge suuta jedhi qalbiidhaan laali yoo nama nuuf feete akkanuma naan jedhee. No dubbaddu akka Oromoon kunillee dhageettu kan miisajjii arge. Wallaahi sitti hin bu'uu ijaanan silaalee na laalte deebita na birallee hin bultu jedhee na fuudhe gaafsan abbaa manaatiin illee akkasuma de gaafa abbaa mana sanaatiin illee. Abbaa manaa ka ati bira galtu saniin. Ka'am kireeffadhee bira galu sani ani takka ijaazaallee bu'een beeku bayeellee hin beeku takka mana dalagaatti reef isan na baasa. Ati waggaa tokko mi'a biyya kana keessa dhufte reefu haarawa. Reefu mana dalagaatti bayee dhufee mana kiraallee kan fadhadhee birii dalagee dhuferlee biyya galchadhee na bira dhuftu malee naan jedheen dalagaatti deebi'uudhaaf jennaan. Deebitu dalagaatti tu na bira dhufu wal agarree ni gaasii dadha naan jedhe na jaalladha bakka egaa wal jaallanne jedhe namni wal jaallatu tokko dirqama wal argee rakkoo qabaare. Hin qabu. Saniifiyyuu bakka akkuma nama tokko na jaallata nan jaalladha jedheen ani amaneen innis immoo sagalee si ergeera sagalee inni ofitti na amansiisa. Yaa dhagayeeffadhee jiru. Ati irratti usme waan nu gaafatu. Osoo gaafsan Oromoon gabbayee achi hin dhaqinii siin jedhe Oromoon arrabsitamoo arrabsitee dhiisan nu gaafadhu. Guyyaa si kaafachiise sana. Tana dhiisiti godhanii. Tana dhiisi godhanii. Foozii okay amma waan si gaafadhu wayitii uf biratti ijaazaa si fide kana. Dhagahiika. Koi alas si gaafata tartiiba naaf. Mari'adhee godhanya tiyyaa mari'annaan dalagaa deemechi deemuu si wayyu naan jette hin dhufu wannaan ati nan jaallattu nama jaallatan bira nama mari'atanii dhaqu gowwaa minaamin naan jedhe ishi bakka nan dhufa dhiisi baqaadhe kottu na fuudhedhen dhufe na fuudhe guyyaa meeqa qaxareefin namni naan. Roobsan ofii dhufee si fuudha iyyuu dammaamitti riyaad irraa ka'ee. Laa riyaaduma keessaa dhufe na fuudhen ochoo dhufeenna. Ati riyaad dhuftee naani. Okay, gaafa amma ofbira si fidee jedhu kana wayitii mana ijaazatti mana si buuse kana giddiinin sitti fayyadamee dubrummaa sirraa balleesse moo walumaa galtanii baqqaatummaan kenniteef?
Ana mamma mara deebi'ee saalfachiisee jira jedha. Abboo mukatti irra deebisiisin adiisa abboos mee maal qoota sila? Dhagai amma fakkeenyaaf yoo gudeedamteef yoo kenniteef garaagaraa hin beeytami. Yoo giddiin inni dubrummaa sirraan balleessu yoo wala kijibee of bira fidee gudeede. Seera gudeedditiin gaafatama roobsa mana murtii ittiin jechuudha. Abarsa siifillee sii gala keessaan si dubbiseera na dubbisi hima si erga barreeffama isaa sagalee isaa hunda si erga hakkatti amantu qabda. Bakka jarri hin jirre bakka laalli lootorkii jarri hin jirretti namni walii daggamuun barbaachisaadha. Dubbisuun dandeessu immoo faankii walii tuqqaaladhu ta'e katayyummaa sammuna qorqoreena. Waan qorwomna. Dabadamu kana dubbisin faayidaa sii qabu. Okay, amma fool yoo iddoo sii goonu amma yoo rakkataa jiraatte kan dhugaa bakka deemtoo dhabdee iddoo sii goonu bakka itti buutu. Ani iddoo godhachuu iddoolee hin qabu jedhi. Iddoo godhachuun koo maal na xaqqama iddoo namni na bira hin jirretti wayi. Mee iddoo godhachuun mana namni. Ati sila qooyi torbaanuma qooyi foozii ati kaakana waa sodaatu torbaanuma kana dhaluu heddaasi? Guddatte ilmoon torban kana dhaluu hedda moo maali ati maa kan waa sodaatu? Eessa gala? Namni maal sii godhatu? Isa sodaadde miti bar. Isa sodaadde miti bar inni rakkoon qabu inni haadha fi babbaa bira haadha fi babbaa ofii biratti iyyuu meeqatu dhalaa jira sani. Beekee bar amma ati fakkeenyaaf amma mana dalagaa yoo si galchan amma fakkeenyaaf dalagaa yoo si galchan dalagachuu hin dandeettu ati. Namni tokko waan kana wallaaluu danda'a. Saniif iyyuu foozii waan akkasii gaafa na bira dhufte hin raawwatta waan akkasii wal quunnamnaa maalii naan jedhee namni tokko namatti dubbatee halaalaan nama beeskisee anis immoo yoo fedha koo ta'ee ishii jedhee nama duukaan goddanyoota qabu qoratee. Roobsanii wayitii bira dayitee mallaqa wanni inni sirraa fuudhe wayi jira wayi mallaqa wayi itti kennitee kan qabdu jira. Nama qoradheellee bira deemuu danda'a. Sanii nattillee hin buutu yoon dhufee jennaan sitti hin bu'uu naan jedhe hin kakate. Sanii isa na bira jiru iyyuu mana isaan gahin iyyuu sitti hin bu'uudhe. Si'a meeqa kakate? Bakka immoo yeroo inni kakatu namni tokko wallaahi jennaan na biratti fudhatama qaba. Sobarratti illee yoo dhufe wallaahi jedhe nan amane. Saniifuu amantummaan kiyyammoo deebi'ee. Nuti kanaaf bar wallaahi billaa warra sanyii taaddee wanna kana warra sanyii taaddee biruu kana kanaaf jaalladha. Takkittuma beekanii akka nama kennaatiif. Amma warra harargee kanaaf warra arsii kana dadhabne 99 beekan kijiba obboleesso boru dhufaataa isin jedhanii eegaatti saphii haadattee hafan obboleesso saphii mara eegaatti haadattee waa mara haadattee areeda mara ofirraa haadde kana. Ani immoo har'a oskadhee ufsadhee dhiisuu nan danda'a ture garuu yoo ani miidhame yoo ani sababa kanaan rakkoo tokko irra ga'ee dhugaan koo noo kataasa jedhudha nan gadi baase mucittii kanatti himnaa mucittiin kun immoo daqiiquma naan hin mari'anne. Tokkummaatti hinte tokkummaaf silkii godhatte tokkummaa ruma sanaa dawwalee dhamaaf ammatti gootu fi xumurra naan jedhe. Tokkummaan ajandaa barbaadaa dafee itti dawwalatee kootte laala gartee tokkummaa jechuun nama balaa kana keessatti tokkummaa. Dhugaa dubbachuu maaliif amma roobsanii keessanitti dhaqee gaafadhee jennaaniin dhaqa isitti hima ani keessanitti dhaqee gaafadhee foozii jechuun haa dawwaltee jennaaniin waan miidiyaa irra na baafte miidiyaa marraa haa xumuratu. Tokkummaan dhageeffataa warri koomentii tokkummaan maal godha warri jettan tokkummaan sirrii gaafii dhugaa yoo dubbachuu taane gaafii sirrii hin gaafan gaafii intala Oromoo gaafatanis hin gaafan takka jedha akkaataan inni itti gaafate akka mucattiin tun itti salphattu malee akka mucattiin tun itti sagalee ta'amtuuf itti hin gaafan agartee manaan si galee si godhee durbummaa sirraa balleessan jedhanii maaroo akkana gaafatama hin gaafatamu intala dhalaati himattee nama beekaa botte abboo. Wallaahi sirrii hin gaafanne dhugaa dubbachuu gaafatuu qabu akkasii sirra. Rabbiin dafee fittinaa fudhatu an tokkummaa birallee dhaquu yaadan qabu miidiyaatti bahuudhaaf yaadan qabu. Mucitti kana amma barin beeyna foozii ni beeyna laal foozii akkaataa achi dhaquu fedhan qabne nuu galee bar akki inni itti si gaafate sun akka nama sooshaal miidiyaa irratti gaafatanii miti jechuu barbaadnetti si galee. Mucitti kanatti godinyaa kodhamtiiree jedheen dura wanti sagalee naa ta'amu yoo rakkina keessa jira amma rakkina akkasii keessa jira
kunoo kaleessa boo'ee tuman bo'uutii na dhukkubeen biyyi natti boo'ee mana keenyaa gadi nuu bahiitii gara fedhetti du'inaan jechaa turanii yoon kana keessa lubbuun tiyya bahe waan ati sagalee naa taatu kana qofa sagalee illee kaawwadhu sagalee sii qabaa jedheen sagalee illee kaa'eefi sanuma tokkummaatti dawwaltee baxabbaxxee waliin gahame. Ayyaada miidiyaatti geessu laila barbeeke barfoozi ati rakkoota kan qabdu akka kiyyata amma ati rakkoota kan qabdu barna biratti rakkoo qabdaa siin jechuu kiyya osoo hin taane na hubanne ati na hubanne maaliif jennaan akkaataan gaafii inni itti si gaafate sun sirrii miti dhibbaan dhibbatti intala oromoo takka ilma nama tokko akkana na godhee sagalee naa taa'ayyuu ettee yooma dhayiqeyyuu yooma atuu dhayite akkasii si gaafatu hin qabu ture. Okay? Gaafii isaatu sirrii miti. Miidhagaan karaa tokko kana jedha afaan oromoon dhaga'u ta'e hin beeku. Sun karaa tokkoon kana sun karaa kanaan toofii karaa kanaan waan hin dubbadde waan inni isa yoo beeku. Amma Foozi isirra laalini mucattiin dhugaadha. Amma mucattiin sammuun isii sirriin jiru maaliif namni ganamaa galgala isiisanii wallaahi waan haasaitu waan deemtu hin beektu. Namni oromoo kanaafuu barbaayila usme baraa nama wanni jedheeniif fooliidha namtutti dhufate malee. Nama dhageeffadhu laal tokkoffaa warra jala deemtanii koomanti illee waa jettanii nagatiifa barreessan dhiisa waan akkasii intala shamaraati hin dogongortii hin gowwoomti. Jarri koomantii donkoroo bichaadha uffate bu'aan fetaa barreessu donkoroo. Ati arrabsin akka itti uummanni nama dhiisu badaadha yaa akka akkas hin jeenin sanuu. Laal ammarraayyuu kaasee jechuun hundi keessallee waan jeenaanii mucattii immoo afarsaa bakka goonee fi bakka gara keessatti hin gabbuunee guruppii goonee iddoo goonee fi rakkataa artechillee akka malee na cinqaa jiran jette bakka goonee fi bakka itti buutu. Wallaahi har'a bayinaan jiran hin harrafa jedhan hirrimi na qabu nan bayee gibbii kee taara har'a bayinaan jiran garatti bawwallaaleen taara bara. Bakka lakkoon qabu nuti fira sibuudha. Mucattii rakkoo keessatti abarsoo maal taata yaaqii rakkoo keessatti mucattii. Abbo dammadaamu miyyuutti qabadati war akkanuma muqiima taate malee ati majuula si wayya miyyuutti qabadati. Afarsa dammadaamuun dhiisi dammadaamuun wannoon jedhu. Laa jaartii qaba boo mana fuudhe maal qaba yoo oromummaa yaadde. Beentan na ergaanii buuri yoo naan jettan wacii ergii yoo naan jettan yoo chaarjii rasiida guutiin naa jettan waan isin fudhadhe malee ani eessatti biteen eessa ka'a. Ooyi dammadaamu dhagaye ooyi dammadaamu. Afarsaa waan du'in hedhiisi bara itti jiraataniif akkana godhata. Amma waan sin jedhe Foozi asirraa qabbuuna jedhe laajii kanarraa waan jiru hundaa keessa naasooyne iddoo sii goonee bakka bareeda sii goonan jiranii nullee riyaadima keessa jirra waan ta'eef iddoo sii goonee atillee bakka gaarii qubattooti inshaallah waan jiru hundaayyuu roobsan illee keessan gara keessatti Tokkommaa duratti jana jiranu jammaree mucaa qabannaa irraa fagaadde cubbuun dhufosi qabedha razzalaati nan bu'an abbo. Dhiisi kaati janaa januu sunniin dhiisi warra wannooti kunniin hooleeyyeedha kaati duraan janaa jantee cubbukosi qabedha. Dhageeffadhu obboleessoo nuti akka wannaatti akka zarii warra roobsanitti biiftuu haalolee bira adeemtu biiftuu lakkoofsa tokko barreeffadhu mana fuudhi mucattii tanaa yaada rabbiin asitti intala Oromoo haadha siinqee Oromoo si godhe biyya kanatti. Dhuufuu yoo namni dhuufe waraabda dhuufuu waan waraabdu kana dhiisii mucattii tana rakkoo keessaa jira. Mucattii takka bira jira. Waan takka jira naan bira qofa baakiyya jira maa. Si bira dhufu. Nam tokko illee hin galchin. Nam tokko illee hin galchin. Miskiina wallaahi. Ana bira dhufta. Ana danda'an barbaadu yoo haasoftan keessaan natti haasaa lammaffaa. Bakka aadaa ani barsiin jedhe bakka dhagahi Foozi. Bakka deemee naasoina haasaa Foozi deeme ati Foozi deeme xiqqoon haasoina deeme. Wanni deemtu hin jiru dhagahi fadha barsa. Keessa naasoina amma keessa naasoina farsa gara keessatti jijjiirra jira baramma. Walii karaa dhiimoodhaan. Yaa karaa dhiimoodhaan. Amma mana cufee sii dawwala afarsaa beela atillee qabu. Wallahi usmeen kun Oromooti argitanii jiran. Dheengaddallee mucattii eenyu mucattii sindiqishoo jettaniin gudditti wallahi garaa lafa laala mucattii gudditti dheengaddaa sanillee jarumatu akka godhe sii galee ijoolleen tun ijoollee Oromooti sii galaa miti. Lammaffaa irratti ammoo dhugaa dubbachuudhaaf Foozi ani karaa gabaabaa sii maraxxa sii galee. Oromoon asirratti yoo si arrabsuu taate malee yoo maalii ta'uu taate malee namni roobsaniin kootuuti gastii kanarra yookaan mucattii tana deebi yookaan maali jedhuun illee hin jiru sii galee yoo maatii yoo ofii keetii walii galtee irra wayya. Gastii miti dhageeffadhu gastii miti afarsaa naamani jechuun amma roobsanii riyyaa kenna waan jiru hundaa keessa waliin haasofne guruppii goonee naasii roobsanii mucattii jedhi waliif finnee jara keenya keessan yoo dandeenye waliif fayyifna yoo waliif fayyisuu baannee sagalee naa qaba obboleessoo ani waan takkanatti hin barreessinaa sagalee naa qaba.
Keessa. oo guruppii si goona salama walitti dawwallee haasofnaati sagalee naa qabaa waan akkas akkasii dhagaye obboleettii ta'eeti dirqama bira dhaabate. Guruppiin beeku kopha kophatti yoo narraa kaa isinii naadan waltan malee mijattiillee kophatti atillee kophatti hundi keessan guruppii eessaan seenan. Wallahi ifama sumena ifama na godha malee. Sumeetti. Nan shakkii narra waa dhuguun oolle mucaan kun bakka jiru naa hima. Ifama garuu. Wallahi. Usme jettee hojjeti salama. Kabalfoon barbaade na gorsi. Wallahi kabalfoon barbaade. Oye. Kozi. Oye. Afarsaa tokko faayira laalin maaliifi maraata dhabeeta yeroo baay'een dhugaa in sakkarataa ganama suusubii kanneen guyyaa akkasiin akkasuma waa fudhateetiin akkanatti iyyaa jira kiniina nyaataa sakkaraa. Duguullee ganama kana balleesse malee. Yaa osoo kanaatiin dhugee rakkoon qabu. Likkii malee nama taphachiifti ganama kana itti darbataniinna. Yaa dhuga atamma barani maal see yubeeta ana wala afarsaan kun illee mana qabaa beeta riyaadii kana keessa mana hin qabaa ani bakka yoo manni isallee faadee wannoo jiraate isa achi si argina jedhee garuu amma haala kanaan inni bakka baguma lafa jala waan qabu guutuu dubbate isa bira sin arginu bakkuma biraa si goona yookiin anu bira dhufte. Keessaan haasofna dunna gubaa rabbool galaan. Gali bakka keessan haasofna waan miidiyaa irratti haasofna waan kana. Olgali mucaa hoggaa meeqa asirratti nuti kabajaa goonu sumeettee kun uummanni maqaa sii ta'uu reef argateedha. Olgali haadhoo ko. Olgali. Sabbina kee dhaga'uu baay'ee gammadee deema zala diqaala. Kam tokko isin jedha? Jasba. Diqaalaa kee feesi guddisuu dhiise nan tuqina wallahi isin tuqu nan tuqina uummata. Naan tuqin isin maraate diqaalaa isaan guddifnuufi bukkee kana. Jasba. Warra duraan janaa jenes dhabe bar warra duraan janaa jenes dhabe. Ati martuudha kan gammadna namatti gammaddu sudha yuu kan na nyaate bara jasbicha nana. Jasbicha nana kana si nyaate. Maqaan isaa biloo goona. Eenyuun maqaan isaa biloo goona? Jaarsanyi moo maal jedha jaarsanyummaa keessaa isaa baasu rabbi malee wayi. Iraayaa maqaa boollee balleesse eessa jira jaarsanyi. Donqooroo maayii maqaa uummata saba guddaallee balleesse kun argee qooye bata fokkataa fuula isaa tulaaltee akkamiin waa nyaata akka jiru. Hunduu harree haaseenu. Asitti siirra jaarsanyii ta'uu barbaada inni. Qabsoo Oromoo dhiise. Salphina kee ga'uu baay'een gammade wallahi billahi jedha sanuu islaamata fakkaata. Boqmaa kaayiriin. Aboo takkallee akka malee as jalaa sagalee ta'e jetti rabbuma na erge takkallee mukaa ta'e jala usmee sagalee naa ta'e jetti qoy takkallee dhufte irra akkatana fakkaata. Saadaa boqojjee jetti. Deemi adduu keessa Hussein Foozi mucaan waan adduulleen itti onnas yala jedha. Daa'im hanguddatee waliin rakkatte atillee mucaa. Saadaa. Sabaddu addusee. Muitu rabani saadaa boqojjii. Sabaddu asii naan jetti. Wayye, hello. Maal taate tiyoo? Maal ta'e jedhe reebaa sagalee naa ta'e jedhe malee. Sagalee maal taate si taate? Si jaaladhe. Gabbuu sabba. Waarsi rabbiin irraa jiraatu kottu. Masaa masgiida baddee yaaki. Wayi maal Harkasaa dhuftee. Ani jaartii qaba Foozi an jaartii qaba waan ta'e nama na jaalatu hin barbaadu. Jaartii bultina deemu akkana. Jallo. Jaartii qaba. Umma makina bakkaata fuudhisi yoo ta'e. Ani akka roobsan nama sobuun beeku bar Foozi ani garaan kiyya qulqulluudha bar. Ani shamara sobuun barbaadu. Akka kanuma jechuudha. Warrumatuun dhiirri tokko jaalallee qabu jala deemuun na arsa bar tokko jimmaa tokkoo fi arsii tokko na gubaa jiru amma na dawwalanii nama narraa hidhu dhabean. Maal sin jedhan? Maasin himne keessan viidiyoo soqoo sagalee isaanii roobsan kennan maa itti wannoo itti dhanii si arrabsan san argee jira. Boqmaa kadda jedhiin kijib. sagalee ishillee si arga saarsii sanallee. Kijib duudan tunniin kijib bifitti niitiin jara ofirraa dorga. Kijib. Roobsan maaltu ka warraa godhe roobsan kenna. Boqmaa qotaadhi.
Memang qalladina duuki waan nagalchaan ol galee naannaa ta'uu hin danda'u uummanni rafa. Deemi ol gali jenne barri si ergi deemi ol gali bakka keessanii. Koy mujat. Amma mushawara si ergine achi si baafna moo saabodatti walii gallee miramaa saabooda baya jette wayitii jarri riba kan. Amma bawani rinni na qabu dinan gidduu deemaa yaaddoo. Ya amma ofirraa deebii rafiiroo itti riba kan galgala. Foodii utuma ilaali keessa waliin haasaa jedhim jettee amma dhiisaa bakka rabbiin waan akkanaa rabbiin shamarran keenyarraa haa qabu. Hamtuu akkanaa dhiira baalagee, dhiira durriyyee, dhiira bosonee rabbi isinirraa haa qabu. Wallaahi. Amma anaafus meen asirratti durriyyee gurguddoon ulaalta malee warra sammuu bal'aatti sii galee tokkoffaa irratti gaafa dhiira bira dhayxatti. Haqqii rabbi dubbachuudhaaf taanaan ani roobsan sammuu akkasii qabade guyya tokko hin yaadne guyya tokko. Yaa akkasuma godhe gidee jalqabaa nama soba nama afaaniin dhageeffadhu nama afaaniin lulluu dhayatu hundaa'uu bira hin dhagina. Maammadoon isin bira dhaytan miskiina garaa laafessaa agartee kagaala ofiitii hiifatee yoo ati birrii naa kenne lubbuu rakkadhe tetteen illee birrii sii kennu isinillee san hin feetan kaluu itti qamaaca'e feestaalii itti hidhatee irraa qamaacaa harigu. Jazba dhiqqotoota baxaanii hagilee bira dhaytan. Lammaffaas immoo shamarran keessa ofii isaanii jaallatan jala fiigu bar. Yaa. Kanaafuu samara keenya kanarraa yoo galeef nuti waggaa meeqa gorsaa irraa dadhabne. Maanarratti baratanii jiru maal godhu kanarra? Jechuun waan jiru itti shamara keenya dursa wadamaa akka amma keenya. Itti waan jiru. Affatanii afaan kaa'u kanaan jaala. Ay, Fauzi, amshir. Ani kan